Akkam jirtu barattoota har'a boqonnaa 3 diimokiraasii waliin ilaalla. Diimokiraasii jechuun maal jechuudha? Hiiki diimokiraasii maalla? Maddi diimokiraasii eessadha? Faayidaan diimokiraasii maalla kan jedhu waliin ilaalla. As bukkeetti 3.1 irratti kan nuti argannu maalummaa diimokiraasiidha. Maalummaa diimokiraasii jalatti yaadrimeewwan diimokiraasii kanneen jedhaman muraasa ni arganna. Olaantummaan seeraa ni jira. Filannoon haqa qabeessi ni jiraata. Walqixxummaan uummataa ni kabajama. Walabummaan miidiyaalee ni eegama. Sagaleen caalmaa ni kabajama. Mirgooti namoomaa fi sabootaa ni kabajamu. Wal danda'uun hawaasaa ni jira. Itti gaafatamummaan ni jira jechuudha. Kunneen yaadrimeewwan bu'uuraa diimokiraasii jennee gabaabinaan haala kanaan kaa'uu dandeenya. Kunneen kana yaadrimeewwan diimokiraasii jennee gabaabinaan yogguu ibsinu diimokiraasii haala kanaan ibsinaa jechuudha. Jechoota Giriikii kan jechoota diimoof kiraatos irraa kan walitti dhufe yogguu ta'u, hiikni isaas diimoos jechuun uummata jechuudha. Diimoos jechuun uummata jechuu yogguu ta'u, kiraatos jechuun immoo hawaasa bulchiinsa jechuudha jechuudha. Gabaabinaan diimoosiin uummata yogguu ta'u, kiraatosiin immoo bulchiinsadha jechuudha. Walumaa galatti diimokiraasiin bulchiinsa uummataadha jechuudha. Diimokiraasiin bulchiinsa uummataadha. Diimokiraasiin sirna bulchiinsa uummatni aangoo olaanaa harkaa qabuu fi kallattiin yookiin bakka bu'oota isaatiin kallattiidhaan yookiin bakka bu'oota isaadhaan nama isaaf ta'u ni filataa jechuudha. Nama na geggeessa isa jedhu, nama na bulcha jedhu ni filataa jechuudha. Kallattiidhaan yookiin karaa bakka bu'oota isaa. Haala kanaanis dhimmoota biyya keessaa fi biyya keessaatti qooda ni fudhataa jechuudha uummatni. Walumaa galatti diimokiraasiin yaada bulchiinsa uummataa, yaada bulchiinsa maaliiti? Uummataa, uummataan uummataaf jedhu of keessatti hammataa jechuudha. Bulchiinsa uummata keessaa bahedha. Qaama uummata keessaa bahedha. Uummataan kan filatamedha. Uummataafis immoo kan hojjetudha jennee gabaabinaan haala kanaan diimokiraasii ibsuu ni dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin jecha afaan Giriikii lamarraa ni jirtu jechuudha. Asitti madda diimokiraasii ilaalla 3.2 irratti maddi diimokiraasii eessa? Maddi diimokiraasii eessa? Kan jedhu gabaabinaan yogguu ilaallu diimokiraasiin dhaloota Kiristoos dura jaarraa 5ffaa keessa mootummoota magaalaa Giriik keessaa tokko kan taate magaalaa Ateensitti eegalee jechuudha. Eessatti eegalee? Biyya magaalaa guddoo Giriik taate Ateensi keessatti eegale jaarraa 5ffaa keessa jedhamee yaadamaa jechuudha. Haa ta'u malee sirni diimokiraasii Ateensi keessa qofa ture jechuu osoo hin taane Ateensi humna qabeettii fi baay'ee beekamtu waan turteef. Bara duriitti qarooma Giriikii kan jedhamu akka addunyaatti qaroomni Giriikii hedduu beekamaa fi wantooti hedduun achirraa ammayyaawaa akka dhufan ni beekama. Yeroo sanattidhas biyyi sun qaroominaan waan beekamtuuf diimokiraasiinis achi keessatti fudhatama waan argataa dhufeef achirraa jaarraa 5ffaa keessa eegalee jira. Ateensi keessatti lammiileen dhiiraa ga'eessotaa hundi dhimmoota bulchiinsaa magaalaa isaanii irratti kallattiin hirmaachuun murtee kennu turani. Namoota umriin isaanii ga'ee jechuudha 18 ol ta'uu danda'a. Namoota umrii ga'eessa ta'an dhiira kan ta'an uummata isaaniif wanta hin ta'a jedhan kallattii ittiin ofiif filatanidha jechuudha yeroo sanatti. Kanaaf diimokiraasiin Giriikitti eegale diimokiraasii kallattiiti jechuu dandeenya jechuudha. Namni ga'eessa ta'e kamiyyuu ba'ee filachuu ni danda'a. Kunis diimokiraasii kallattiiti jennee gabaabinaan ibsuu dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin Ateensii qajeeltowwan diimokiraasii ammayyaa waliin wal simu hedduu qaba. Qajeeltowwan diimokiraasii ammayyaa hedduu waliin wal sima jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanneen keessaas uummatni kallattiin hirmaachuu, walqixxummaan siyaasaa yoo xiqqaate dhiira ga'eessotaaf kennuu, yaadni bulchiinsi uummataaf itti gaafatamummaa qaba jedhu jiraachuu. Kana jechuun uummatni kallattiin filannoo ba'ee filachuu danda'uun diimokiraasii ammayyaawaa qajeeltota eera jedhamee yaadama. Walqixxummaan siyaasaa akka jiraatu taasisuunis akkuma sana yaadni bulchiinsaa uummatni ibsus akka fakkeenya tokkotti kaasuu dandeenya. Bakka jecha yuraane yookiin saabjektis jedhu lammiilee kan jedhutti jijjiiruu yookiin bakka buusuu fa'ii jechuudha. Qoqqoodiinsi sabaa akka hin jiraanne walumaa galatti lammiileen ofiin bakka ga'eessota ta'an ba'anii akka isaan filachuu danda'an kan
fakkeenyadha jechuudha. Yuuraanii kan jedhu baasuudhaan lammiilee kan jedhuun bakka buusuun kunis akka fakkeenya tokkotti ka'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti diimokiraasiin Ateensi durii madda diimokiraasii yoo fudhatameyyuu hanqinoota mataa isaanii qabaa jechuudha. Diimokiraasiin ammayyaa Giriik irraa fudhatame yoo jenneyyuu garuu hanqinaalee muraasa yeroo sanatti turan ni qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf hanqinaalee yeroo sanatti turan maal fa'i kan jedhuuf qajeeltowwan bu'uura diimokiraasii keessaa lammiileen hundi adeemsa bulchiinsaa keessatti walqixa hirmaatu kan jedhuu fi namni kamiyyuu bilisaa fi garbummaaf saaxilamuu hin qabu kan jedhu of keessatti hin hammatu jechuudha. Ka durii keessatti nama hunda ija tokkoon ilaaluun hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf warra adii fi warra gurraachaaf ilaalchi walqixa ta'e hin jiru yeroo sanatti waan ture namni kamiyyuu bilisaa garbummaarraa inni jedhus keessatti hammatamee hin turre jechuudha. Yeroo sanatti sivilaayizeeshiniin amma jiru kun yookiin qaroominni amma irra geenye kun osoo hin dhufin dura jarraa isleeverii jedhame yookiin immoo jarraa gabroonfannaa jedhame uummata Afrikaa guutuu gabroonfachuudhaaf yeroo isaan itti yaalaa turanidha waan ta'eef hanqinooti muraasi keessa turanii jechuudha. Ta'us adeemsa bulchiinsaa keessatti hirmaannaa lammiileetiif carraa waan kennuuf akka madda bu'uura guddina diimokiraasii ammayyaatti tajaajileera jechuudha. Garuu hawaasi jiru immoo warri seerri kun isaaniif eeyyamu immoo yeroo sanatti maal gochaa turan kallattiin filataa turanii waan ta'eef sun akka gaariitti fudhatamuudhaan diimokiraasii ammayyaa bu'uura akka ta'uuf tajaajileera. 3.3 jalatti akaakuuwwan diimokiraasiidha kan ilaallu. Akaakuun diimokiraasii maalidha kan jedhu yogguu ilaallu hirmaannaa bulchiinsi mootummaa dhimmoota diinagdee fi siyaasaa keessatti taasisu irratti hundaa'uun diimokiraasiin bakka meeqatti qoodama? Bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Isaanis diimokiraasii liiberaalaa fi diimokiraasii hawaasummaa jechuun qooduu dandeenya jechuudha. Akkaataa dhimmoota diinagdeef siyaasaadhaan adda qooduudhaan dhimma haala diinagdeef siyaasaadhaan bakka lamatti isaan qoodne kan liiberaalaa fi kan hawaasummaa jechuu dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin liiberaalaa maalidha kan jedhu gabaabinaa yoo ilaallu diimokiraasiin liiberaalaa akaakuu diimokiraasii keessaa tokko kan ta'edha. Akaakuu diimokiraasii keessaa tokko ta'ee bulchiinsi mootummaa dhimmoota hawaas diinagdee gidduu akka hin seenne kan taasisudha jechuudha. Bulchiinsi mootummaa maal keessa seenuu hin danda'u? Dhimmoota hawaas diinagdee keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Diimokiraasiin liiberaalaa yeroo tokko akka diimokiraasii kaapitaalistiitti kan ilaalamudha jechuudha. Akka diimokiraasii kaapitaalistiitti ilaalamuudhaan kan fudhatamu ta'ee irra guddeessaan biyyoota dhihaadhaan kan hojiirra ooludha jechuudha. Biyyooti dhihaa irra guddeessaan ni fayyadamu jechuudha. Akaakuu diimokiraasii kana keessatti gaheen bulchiinsi mootummaa sochii diinagdee keessatti qabu xiqqaadha jechuudha. Mootummaan gaheen maal keessatti qabu? Gaheen sochii diinagdee keessatti qabu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Karaa biraatiin diimokiraasiin liiberaalaa diinagdee gabaa bilisaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Gabaa maalii irratti xiyyeeffata? Diimokiraasiin liiberaalaa gabaa bilisaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Gaheen mootummaa immoo sirna eeguu fi hammattoo seeraa qopheessuudha jechuudha. Diimokiraasii liiberaalaa keessatti gaheen mootummaa sirna sana to'ata. Hordoffii sirna sanaaf ni taasisa. Hammattoo yookiin immoo qajeeltowwan adda addaa akkaataa itti uummati sun ittiin fayyadamee sochii isaa gaggeeffachuu danda'u ni baasa. Garuu giddu seentummaa hin agarsiisu jechuudha. Mootummaan giddu seentummaa hin agarsiisu jechuudha gabaa bilisaa keessatti. Sirna diimokiraasii liiberaalaa kan jennu gabaabinaan yogguu ilaallu mootummaan humnoota diinagdee wal dorgoman madaala isaanii eegsisuuf qajeeltowwan qopheessuun gahee mataa isaanii akka taphatan ni taasisaa jechuudha. Kunis diimokiraasiin liiberaalaa walqixxummaa diinagdee irratti osoo hin taane carraa walqixa kennuu fi walqixxummaa siyaasaa seera irratti xiyyeeffachuun kan agarsiisudha jechuudha. Mootummaan wanti inni taasisu yoo jiraate gabaa wal dorgomaa yookiin wal madaalaa ta'e akka jiraatu hordoffii taasisuu qajeeltowwan adda addaa qopheessuutiin gahee mataasaa yogguu taphatu haaluma kanaan walqixxummaa diinagdee irratti osoo hin taane carraa walqixa kennuu maal kenna? Diimokiraasiin liiberaalaa
carraa walqixa kennuu fi walqixxummaa siyaasaaf seera irratti akka xiyyeeffatu isa taasisaa jechuudha. Seera haala itti raawwisuun wanti sun gaggeeffamu ni hordofa. Garuu siyaasi keessa hin seenu jechuudha. Siyaasi gabaa bilisaa sana keessa akka hin seenne ni hordofaa jechuudha. Mootummaan 3.32 irratti dimokiraasii hawaasummaa yogguu ilaallu, dimokiraasiin hawaasummaa dhimmoota diinagdee fi hawaasummaatiif dursa kan kennudha. Maaliif dursa kenna dimokiraasiin hawaasummaa? Dhimmoota kanneen akka diinagdee fi hawaasummaatiif dursa kan kennudha jechuudha. Uummataaf dursa kenna, daldalaaf dursa kennaa jechuudha. Galmi ijoon jijjiirama kaapitaalizimii hordofuun walqixxummaa milkeessuu fi hawaasa gita maleessaa uumuudha jechuudha. Hawaasa gita maleessaa uumuudha. Dabalataan haqummaa hawaasaa fi hayyoota diinagdee oomsuun isa ijoodha jechuudha. Kana malees tajaajilota akka nageenya hawaasaa, mana jireenyaa, barnoota walabaa, fayyaa fi tajaajila wal'aansaaf kanneen biroo irratti ni xiyyeeffata jechuudha. Dimokiraasii hawaasummaa keessatti mootummaan tajaajiloota hawaasaa kanneen bu'uura ta'an hedduu keessa seenuudhaan deeggarsa barbaachisaa ta'e ni taasisaa jechuudha. Haqummaa hawaasaa ni eega, hiyyeessota diinagdeedhaan ni deeggara, tajaajiloota nageenyaa hawaasaaf dursa ni kennisiisa, mana jireenyaa hawaasaaf qopheessa, barnoota walabaa lammiileedhaaf ni kenna, fayyaadhaaf tajaajila wal'aansaa adda addaa uummataaf ni kenna. Kunneen tajaajila hawaasaa irratti waan xiyyeeffatan kunneen dimokiraasii hawaasummaa jedhamuun jalatti ramadamu jechuudha. Dimokiraasii liiberaalarraa adda ba'anii dimokiraasii hawaasummaa jalatti qoodamu jechuudha. 3.4 irratti karaalee dimokiraasii oolu ilaalla. Karaalee dimokiraasiin itti hojiirra oolu kan akkamiiti? Akkamiin hojiirra oolaa isa jedhu yogguu ilaallu, hirmaannaa lammiileen adeemsa dimokiraasii keessatti taasisan irratti hundaa'ee karaaleen dimokiraasiin ittiin hojiirra oolu lamatu jira. Akkaataa hirmaannaa hawaasaa yookiin immoo akkaataa sochii adeemsa dimokiraasii irratti hundaa'uudhaan kallattii lamaan keenyaa jechuudha. Isaanis dimokiraasii kallattii yookiin qulqulluu fi dimokiraasii alkallattii yookiin bakka bu'iinsaa jedhuudhaan bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Inni jalqabaa dimokiraasii kallattiidha. Inni lammaffaa dimokiraasii alkallattiidha yookiin bakka bu'iinsaadha jennee bakka lamatti adda baasuu dandeenya jechuudha. 3.4 irratti dimokiraasiin kallattii maali? Dimokiraasiin kallattii kan akkamiiti isa jedhu yogguu ilaallu, dimokiraasiin kallattii adeemsa lammiileen ga'eessonnii fi hundi gidduu seentu filamtootaa malee murtii kennuu keessatti akka hirmaatan kan dandeessisudha jechuudha. Namni tokko filannoodhaaf umuriin isaa ga'eera taanaan deeggarsa namni kamiyyuu malee ofii isaatiin kallattiidhaan qaama barbaadu yookiin na bakka bu'a jedhu bakka itti filatudha jechuudha. Gidduu seentummaa nama tokkoo malee kan geggeessudha jechuudha. Dimokiraasii kallattii kan nuti jennu hirmaannaa barbaachisu ni taasisaa jechuudha. Umuriin isaa ga'eessummaarra nama ga'e taanaan, fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti biyyoota akka Ameerikaa fudhachuu dandeenya. Biyyoota akka Ameerikaa biyyoota dimokiraasiidhaan guddatan jennu uummati kallattiidhaan baheetu kan filannoo nama barbaadu sana filatu. Sun maal agarsiisa? Dimokiraasii kallattii ta'uusaa nu agarsiisaa jechuudha. Kunis lammiileen umuriin seeraan kaa'ame guutan mirga walga'ii siyaasaa irratti hirmaachuu maal gochuu qabu? Mirga walga'ii siyaasaa irratti hirmaachuu ni qabaatu. Dhimma mari'atame irratti murtee garee guddaa fudhachuu irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf majority rule and minority right kan jedhutu jira jechuudha. Uummanni harka gareen caaluuf kan fudhate taanaan filate taanaan gareen inni xiqqaa ta'e immoo dirqama waan sana fudhachuu ni qabaata jechuudha. Dirqama waan sana accept godhee itti walii galuu ni qabaata. Fakkeenyaaf harka 100 keessaa harki 51 yoo deeggare harka 49 yoo morme harki 51 sun caalee waan argameef harka 49 sun dirqama waan sana fudhachuu ni qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf daree keessatti bakka bu'oota daree keessanii kallattiidhaan filachuu dandeessu. Maal gochuudhaan? Daree keessatti yoo waan tokko geggeeffamu yookiin immoo moonitarii daree yookiin immoo hoggana daree filachuudhaaf yoo barbaadan yookiin barattoota nu bakka bu'u jettan filachuu barbaadan hundi keessan kallattiidhaan harka keessan ol baastaniitu
barsiisaan keessan nama isin barbaadan isiniif filachiisa jechuudha. Sun maal diimokiraasii kallattiidha jechuudha. Kun immoo diimokiraasiin kallattii hojiirra akka itti oolu keessaa isa tokkodha jechuudha. Haala kanaan suuraa irratti argaa jirtan fakkeenyaaf tolaan mooniitarii haa ta'u mee harka keessan baasaa jedhamee nama meeqa baasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nama hundi baaseera. Caalaa mooniitarii haa ta'u jedha baasaadha mee hundi baasii yoo hafe maal ta'eera jechuudha kufaatee. Diimokiraasii kallattii kan jennu fakkeenya haala kanaan gabaabinaan ibsuu dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin kallattii haalotaa fi bakkeewwan muraasatti hojiirra ooluu danda'a. Bakka muraasatti hojii akkamiin hojiirra oola kan jedhu fakkeenyaaf karaa koreewwan adda addaa fakkeenyaaf dirii ta'uu danda'a. Bakkee adda addaatti sagantaa adda addaa irratti namooti nama tokko filachuu barbaadan kallattiidhaan bakka sanatti harka isaanii baasan. Manneen barnootaa keessatti sagantaa adda addaa irratti hawaasni yogguu waa filatu yookiin immoo barattoonni yogguu waa filatan kallattiidhaan. Waldaaleen hawaasaa iddoo kallattiin mari'atamuu fi waloon sagalee kennamuun hojiirra ooluu ni danda'a jechuudha. Bakkeewwan namooti qaamaan waan barbaadan bakka sanatti argamanii filatanitti wanti gaggeeffamu diimokiraasii kallattii jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Dabalataan dhimma murtee uummataa riifarandamii barbaaduu irratti kallattiin lammiilee hunda waliin marii taasisuuf ni fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon tokko ofiin of bulchuu danda'a. Uummati yookiin hawaasni naannoo tokko ofiin of bulchuu nan danda'a yookiin immoo afaan kunnaaf haa kabajamu jedhee gaaffii kan dhiyeessu yoo ta'e kallattiidhaan uummati hundi itti yoo kan walii galu ta'e jedhamee filannoon ni gaggeeffama. Kallattiidhaan ni gaggeeffama. Namni umriin isaa ga'eessa ta'e tokko dirqama filachuu ni qabaata jechuudha diimokiraasii kallattii keessatti. Diimokiraasii kallattii sadarkaa bulchiinsaa gara gadii gandaa, aanaa, godina, naannoo, biyyaalessatti taasifamuu danda'a jechuudha. Eessatti taasifamuu danda'a jennee gandatti filannoon taasifamuu danda'a kan kallattii, aanaa irratti taasifamuu danda'a, godina irratti taasifamuu danda'a, naannolee akka biyyaalessaatti taasifamuu ni danda'a jechuudha murteen uummataa. Haa ta'u malee dhimmoota walxaxaa fi waliigalaa keessatti sababa baay'ina uummataa irraa kan ka'e diimokiraasii kallattii hojiirra oolchuun rakkisaadha jechuudha. Sababa maalirra haalota dhimmoota walxaxaa wantoota ta'anii fi sababoota adda addaa fakkeenyaaf akka baay'ina uummataa irraa ka'uudhaan diimokiraasii kallattii geggeessuun yoo ulfaate gara diimokiraasii al-kallattiitti yookiin diimokiraasii bakka bu'iinsaatti kan ce'amu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf diimokiraasiin al-kallattii maalidha kan jedhu gabaabinaan yoo ilaallu diimokiraasiin al-kallattii bakkoota adda addaatti si'aayinaan hojiirra kan oolaa jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti adeemsa kana keessatti lammiileen namoota uummata bakka bu'an filachuun karaa bakka bu'oota isaanii dhimmoota adda addaa irratti murtoo dabarsuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni 100 bakka tokkotti argamurra nama tokko bakka tokko yoo buufate namni tokko sun yaada namoota 100 sana bakka bu'uu maal gochuu danda'a jechuudha. Dhiyeessuu, ittiin falmuu, mormuu, deeggaruu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti uummanni mana mareetiif bakka bu'aa isaa waggaa 5 filachuuf fakkeenyaaf biyya keenyatti filannoo waggaa 5 gaggeeffamu. Waggaa 5 yogguu gaggeeffamu uummati hundi takkaa ba'eetu bulchiinsa isa amma aangoorra jiru yookiin immoo isa mormaa jiru filata miti jechuudha. Eenyuun filata? Nama naannoo isaa bakka na bu'aa dhaqee isa achii naa filachuu danda'a. Inni immoo isa achii naa raawwachiisuu danda'a jedhu nama naannoo isaadha kan inni filatu jechuudha. Inni kun diimokiraasii bakka bu'iinsaa yookiin al-kallattii kan jennu sanadha jechuudha. Tokkoon miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa lammiilee hunda kan bakka bu'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti uummata Itoophiyaa miliyoona 100 oliif namoota 500tu bakka bu'ee jira jechuudha. Aanaalee hundarraa namooti bakka bu'aa hin qabne gandi bakka bu'aa hin qabne hin jiru jechuudha. Akka aanaa tokkotti namni tokko mana maree keessa ni jira. Yoo xiqqaate akka aanaa lamaatti aanaan lama nama tokko ni qabaata jechuudha. Mana maree bakka bu'oota uummataa keessa. Namni sun waa'ee aanaa sanaa rakkoo siyaasaa, rakkoo nageenyaa, rakkoo misoomaa, faayidaa misoomaa, tajaajila hawaasummaa, tajaajila fayyaa, tajaajila barnootaa uummati sun barbaadu
itti gadi bu'uudhaan erga gaafatee booda mana maree keessatti dhiyeessee uummata isaaf tajaajila sana guuchisiisuu danda'a jechuudha. Maaliif uummata sana hundaan filatamee waan jiruuf jechuudha. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kunniinis yeroo yerootti wal gahuun dhimmoota adda addaa irratti marii taasisuu jechuudha. Seerota ittiin bulmaata biyyaas ni tumu. Fakkeenyaaf biyyi keenya seerri haaraa tokko yogguu fidde seerri kun hojiirra haa oolu yookiin hin ooliin jedhee kan murteessu erga murteessees uummataaf akka dhiyaatu kan taasisu eenyudha? Namoota nuti filanne mana maree keessa namoota jiran kanneenidha jechuudha. Haa ta'u malee gahee isaanii gahumsaan bahachuu yoo hin dandeenye uummanni filannoo itti aanutti jechuudha. Fakkeenyaaf bara waggaa 5 isaaf kenname keessatti tajaajila barbaachisaa ta'e hawaasaaf hin kenniin yoo hafe waggaa 5 isa itti aanuuf immoo uummati maal godha? Nama adda biraa filataa jechuudha. Nama bakka na bu'a jiru adda biraa filataa jechuudha. Haaluma kanaan uummanni bakka bu'oota isaa hordofuu fi to'achuu ni danda'a jechuudha. Bifa isaaf ta'uunis aangoo nama barbaaduuf kennuu ni danda'a.